daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onni irraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna. Warreen amantaa musliimaa hordoftaniin ammoo hunduma keessan baga Iid al-Fitrii kan bara 1445 ittiin isin ga'e akkasuma walumaanuu baga geenye isiniin jecha ammoo oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan agaduma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Agaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO'dha. Obbo Baattee Urgeessaa magaalaa Maqii keessatti ajjeefamuu namoonni isatti dhiyaatan himan. Hiriyaa dhiyoo Obbo Baattee namni ta'an tokko ganama kana ijoollee Obbo Baattee bira turan irraa immoo bilbilamee fi ajjeefame magaalaa keessatti gatamee argamu itti himuu isaanii kan himan. Obbo Baatteen qonna paappaayaa bakka dhaloota isaanii kan taate Maqeetti argamu hordofuudhaaf jimmata darbe ammoo garas imaluu dhageenye jirra. Akka hiriyaan isaanii kun jaanitti Obbo Baatteen magaalaa Maqii hoteela keessa turan irraa immoo halkan naannoo sa'aatii 6 walakkatti fudhatamanii rasaasaan ajjeefaman kan jedhan. Haa ta'u malee Obbo Baatteen ji'a tokko duraas gaazexeessaa lammii Faransaay waliin afgaaffii osoo gochaa jiran shororkeessummaadhaan shakkamanii hidhamanii kan turan boodas mirga wabiitiin ammoo erga maallaqa kafalanii mirga wabii isaanii eegamee fi gadhiifamuun isaanii yaadatama. Sana duraas ji'ootaa fi manna wal fakkaataadhaan qondaalota ABO hedduu waliin ammoo manneen hidhaa kan turan rakkoo fayyaa jabaa isaan mudate wal qabatee ammoo hidhaarra kan gadhiifaman. Obbo Baattee Urgeessaa jijjiirama bara 2018 dhufe hordofee ABO'dhaan gara biyyaatti erga deebi'ee booda namoota siyaasaa dhageettii guddaa horatan keessaa tokko ture. Dhaabichi yeroo adda addaa ammoo dhiibbaa laafii keessoodhaan rakkoo wayitiisa mudatuttis ammoo ejjannoo dhaabasaa ammoo cimsee qabaachuudhaaf miidiyaalee adda addaa irratti kaayyoo dhaabasaa himuudhaan beekama. Obbo Baattee Urgeessaa hubannoo siyaasaa jabduu Oromoo fi Itoophiyaa irratti qabaniinis ammoo dhaaba ABO keessatti dhaloota haaraa abdiin irra kaamee kan ture. Obbo Baatteen geessa jalqaba ganna 40 kan jira yoo ta'u abbaa ijoollee 4ti. Garuu nama kana ammoo gadheen galaafattee jirti. Oromiyaa keessatti ajjechaan qondaala kana gubbatti raawwatame wal fakkaatu hedduun isaanii kumaa ol raawwatame kan jiru hoggaa ta'u namoota siyaasaa jajjabootaan dargaggoota ol adeemaa jiran ammoo hedduu isaanii gandoota baadiyyaa aanotarraa hanga magaalota godinoota Oromiyaa dabalatee magaalaa Finfinneetti bifa kana fakkaatuunis raawwatamaa kan ture ammallee raawwatamaa jira. Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kun jijjiirama bara 2018 dhufeen ammoo biyyatti kan galanii karaa nagaa qabsaa jira. Mootummaan ammoo qaama bosona jiru kan jalmarroodhaan hogganamu waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin hidhata qabdan jechuudhaan ammoo hogganaa dhaabichaa kan ta'an Jaalli Daawit Ibsaatee hedduu isaanii ammoo mootummaan ogguraa kan ture. Boodarraa ammoo kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa akkasuma ammoo Baattee Urgeessaa dabalatee kanneen biroo hedduu ta'an hidhaa keessa buusee kan ture. Akkasumatti illee Koloneel Gammachuu dabalatee hunduma isaaniitu hidhattis naqee ture. Warra Eertiriyaarraa bara 2018 jijjiiramaaf galan ammoo kanneen akka xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammad faa wajjin hammi tokko ammoo kan gallakkifaman warri akka Koloneel Gammachuutii fi kanneen biroo hedduu ta'anis hedduun isaanii ammoo ammallee akkuma hidhatti hafanitti jiru. Mootummaan biyyattii gaggeessaa jiru kan paartii Biltsiginnaa muummicha ministeeraa biyyaa Ahmadiin durfamuu fi akkasuma dhaaboleen siyaasaa biroo kan Oromoo bakka buuna jedhan ammoo ABO fi KFO dabalatee mootummaa wajjinis ammoo wal dhibuu irratti argamu. Akkasuma warri bosona jirus waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kan qabsoon uummata Oromoo butamee jira jedhus ammoo mootummaa kanarraa abdii akka hin qabnee fi mootummichaas akka namanne beeksisuudhaan humnoonni isaa kanaan dura hiikkatanii galan hundinuu mootummaan dhumuu kan beeksisee fi hiikkachuudhaaf akka hin jirre ammoo kan himes mootummaa wajjin kokkee wal qabuu irratti argama. Oromiyaa qofa keessatti ammoo wagga waggaadhaan namoonni kumootama lakkaaman humnoota mootummaatiinis ajjeefamaa jiraachuun kan himame. Ammatti gocha hammeenyaa kana Obbo Baattee
Somaalee gubbatti eenyu akka raawwatee fi haala akkamiitiin akka raawwatame odeeffannoon gahaan jiraachuu baatus ammoo maatiin isaatii fi hiriyyaan nama kanaa ammoo humnoonni mootummaa galaafachuus himanii jiru.